Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربان لما دور أجيفمو ارتست هاجالو هنديساتي والقبتي رافا مهاماتو بيتين يمودتي لبون هرجاتي ديغني لولاي بوباغلتي هفتي مرمي جبدو تلقاها ماجرة لغادا تنتلا سياسة جور محمد دبلتي هقنوني بارتيلي سياسة هدوتو هدامي هيوني فنانا مني هداتي قورا ماجران guutuu biyyarraa tajaajilli intarneetis adda cite miidiyaaleen hedduutu saamame. Karaa magaalotatti nama geessu bakka adda addaatti cufamuu dhageenye. Mudannoo biyyaa tana hordofuun lammiileen Oromoo biyya alaatti argamanis hiriira bahuun addunyaa beeksisaa jiran. Yaaddeessaadha. Waan fiduuf deemu rabbumaatu beeka. Garuu wanni beekuu qabnu yaaddoon nama keenya guutte tun shakkii malee milkii ni dabarti. Abdadhaa waan dandeessaniin haqara dhaabbadhaa sossohaa. Dhugaadha ni dabarti. Rabbiin dandeettii isaatiin biyya teenya raafama hamaa kana jalaa baasee bal'ootti nu haa tarkaanfachiisu jenna. Gaafa duraa oduun hundi dhimma vaayirasii koronaa taatee turte. Xiqqaa fi guddaan waanuma dhukkuba kanaa haasawa. Arra nama meeqaatu qabame, meeqaatu du'e, meeqaatu fayye jechaa odeeffata. Amma sun hundi irraanfatamte dubbiin irra caaltu dhufnaan namuu dhukkuba dagate. Kan biyya keenyaas hin ajaa'ibin. Itoophiyaa keessa nama muraasa qofatu qabame. Lammiileen biyya keenya kan Awurooppaa fi Ameerikaa jiraatanis hiriiratti jiraniimi. Silaa dhukkubni kun biyya faranjii tana haalaan hubutti jira. Rakkoon irra caaltu dhufnaan namoota irra xiqqoo dagate. Rabbiin tumsa isaatiin nu haa dhaqqabu jenna. Aamiin. Mee eega seensa irratti hangana jenne gama sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo. Tole, arri guyyaan Zulqeedaa 21 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti. Julaay 12 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 5 bara 2012 wagguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gabaabduun eegalla. Odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaatti aansina. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Amma suduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoo Julaay 12 bara 2020 isin dhageessifnaa. Odeeffannoo guyyaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Abuu Bilaal Huseeni. Obbo Jawaar Muhammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa iddoo duraan itti hidhaman akka hin jirre ibsame. Haati warraa Obbo Baqqalaa Garbaa OMN'if akka himtetti ganama har'aa nyaata geessuuf gara mana hidhaa Maakalaawii yeroo deemtetti Obbo Baqqalaan achi akka hin jirree fi iddoo biroo kan geeffame ta'uu naaf himan jette. Haaluma kanaan iddoo naannawa Meeksikoo jedhamutti argamu kana deemuun qondaaltota mootummaa yeroo gaafattus isaan bira akka jiru ibsuun isii waliin garuu wal arguu akka hin dandeenye kan himaniif ta'uu ibsite. Haaluma wal fakkaatuun Jawaaris iddoo kana jira kan jedhaniin ta'uu himte. Odeeffannoo wal qabateen dhalattoonni Oromoo guutuu addunyaa keessa jiraatan ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwatamee fi hidhaa dargaggootaa fi hayyoota Oromoo irratti mootummaan biyyattii raawwataa jiru balaaleffatuun mormii biyyoota garaagaraa keessatti jalqaban hanga guyyaa har'aatti itti fufanii jiru. Biyya keessatti ammoo guyyaa kaleessaa irraa jalqabee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti manneen daldalaa akka cufamanii fi geejjibnis kan dhaabbate ta'us odeeffannoon ni addeessa. Balaa lolaa naannoo Burraayyuutti mudatee yoo xiqqaate lubbuun namoota 9 dabruu gabaafame. Balaa lolaa kaleessa naannoo Burraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo fi Gafarsa Gujee jedhamutti mudateen lubbuun namoota 9 darbuun qabeenyi guddaan manca'uu waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa Obbo Abdallaa Tibbeessoo BBCtti akka himetti lolaa hamaa kaleessa aanaa sabbataa Hawaas ganda Jaamoo jedhamu irraa gara magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo fi
gafarsa gujeetti dhufeen lubbuun namoota sagalee dabruu fi namootni achi buuteen isaanii dhabame hedduun ammoo barbaadamaa jiraachuu hime. Masri dhimma hidha Abbaay ilaalchisee yaada Itiyoophiyaan haarayatti dhiyeessite diduu beeksiste. Masri ibsa kaleessa baasteen marii hidha Abbaay irratti Itiyoophiyaa fi Suudaan waliin gaggeessaa jirtu irratti Jum'aa dabre Itiyoophiyaan qabxiilee lamaan biyyoota sadeen jidduutti rakkoo uuman marii fuulduraatti godhamuuf dhiifamanii ammatti waliigalteen akka mallattaa'u yaada jedhu kan dhiyeessite ta'uu beeksiste. Akka gabaasa CGTN'tti qabxiileen lamaan kunniin qajeelfama haala hidhichi bishaan ittiin guutamuu fi kan lammataa ammoo dhimma to'annaa hojii yookaan opereeshinii hidhichaa ilaallatu kanneen jedhan yoo ta'u, Itiyoophiyaan qabxiilee hafan ilaalchisee waliigalteen eega mallattaa'ee booda koreen dhimmoota rakkootaa lamaan ilaalu addatti akka hundaa'u yaada jedhu dhiyeessite. Ministeerri bishaanii fi jallisii Masrii ibsa baaseen dhimmoonni lameen waliigaltee irra hin gayamin dhimmoota ijoo waan ta'aniif dhimma salphaa koree teeknikaa qofaan hiikamuu miti jechuun yaada Itiyoophiyaa kana diduu beeksise. Dabalataanis dhimma seeraa irrattis marii hanga ammaatti gaggeeffameen waliigaltee irra gahuun kan hin danda'amin ta'uu ibsame. Mariin guyyoota 9 dabraniif biyyoota sadeen jidduutti jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamaa jiru kun ammas kan itti fufe ta'uu odeeffannoonni addeessa. Mootummaan Turkiyaa masjiida beekamaa seeraan ala gara muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara masjiidaatti akka deebi'u murteesse. Pireezidaanti Erdogaan masjiidni beekamaan Ayaa Soofiyaa jedhamu kan seeraan ala bara 1934 murtii kaabineetiin qofa gara muuziyeemiitti jijjiiramee ture guyyaa dheengaddaarraa jalqabee gara masjiidaatti deebi'uu labse. Pireezidaantichi labsii kana kan baase manni murtii olaanaan biyyattii dhimmicha ilaalaa ture. Mootummaa yeroo san Turkiyaa bulchaa ture masjiidicha seeraan ala gara muuziyeemiitti kan jijjiire ta'uu Jum'aa dheengaddaa eega murteessee booda. Pireezidaant Rajab Tayyib Erdogaan masjiidni Ayaa Soofiyaa akka tajaajila amantii kennu yeroo dheeraaf kan carraaqaa ture yoo ta'u, waraqaa labsii kanas fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxansee jira. Labsii mootummaa Turkiyaa kana hordofuun azaanni masjiidicha irraa yeroo bahetti lammiileen biyyattii hedduu masjiidichaaf walitti qabamuun gammachuu isaanii kan ibsataa turan akka tahee fi ammas ministeerri amantaa biyyattii hatattamaan haaromsee salaataa fi tajaajila amantaatiif akka qopheessu gaafachuu isaanii odeeffannoonni addeessa. Boosniyaan waggaa 25ffaa ajjeechaan jumlaa uummata isii irratti raawwatame yaadataa jirti. Boosniyaan guyyaa ajjeechaa jumlaa waggaa 25ffaa yaadachuun yeroo kabajaa jirtu kanatti reeffa namoota ajjeechaa jumlaatiin dhumanii keessaa kanneen eenyummaan isaanii osoo hin beekamin turee fi dhiheenya kana beekaman nama 9 sirna awwaalchaa raawwatte. Sirna awwaalchaa naannoo Sarbeenikaatti gaggeeffame kana irratti namootni baay'een argamuun salaatul janaazaa salaatanii jiru. Loltoonni Boosniyaa Sarb bara 1995 bakka tokkotti qofa musliimoota warra dhiiraa ta'an 8,000 jumlaan ajjeesan. Ajjeechaan jumlaa kun waraana Boosniyaa bara 1992 hanga 1995tti gaggeeffame keessa kan raawwatame yoo ta'u, lammiileen Boosniyaa muslima ta'an 10,000 dahoo argachuuf baqatanii magaalaa humnoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi humni waraana Dach eegaa ture keessa qubatan. Haa ta'u malee humni UN fi waraanni Dach uummata kana baraaruu dadhabuu isaaniitiin booda naannichi humnoota Sarbiyaa jalatti kufe. Loltoonni waraana Sarbi bakka musliimoonni Boosniyaa itti baqatan to'annoo isaanii jala eega oolchanii booda musliimoota iddoo kanatti baqatanii turan 20,000 ol ta'an jidduu manguddootaa fi ijoollee dhiiraa adda baasuun iddoo tokkotti jumlaan ajjeesan. Reeffa isaaniitis iddoo tokkotti boolla qotanii awwaalan. Ijoollee shamarranii fi haawwalii ammoo yeroo 6-8 ol ta'uuf bakka adda addaatti ugguruun gudeeddii dabalatee dararaa hamaa irraan gahaa akka turan qorannoon dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boodarra baase ni addeessa. Akka gabaasa kanaatti namoota bakka tokkotti awwaalaman jidduu gariin isaanii osoo lubbuun keessa jiru akka tahee fi maatiin ammoo yeroo ijoolleen isaanii ajjeefaman dhaabbatanii akka ilaalan dirqisiifamaa turan. Haala kanaan torbee 2 osoo hin guutin namootni 8,000 ta'an ajjeefaman. Barreessaan olaanaan UN kan yeroo sanii Kofi Annan ajjeechaan jumlaa Sarbeenikaa seenaa UN keessatti gadda guddaa bara baraan yaadatamu jedhee ture. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Obboleessa keenya Abu Bilaaliin galata argadhu jenna. Amma gama qophii itti aantutti isin dabarsina. Qophiin itti aantu qophii dhaddacha jaalalaati. Itti dhiyaadhaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Hayyo Usmaan, iyyannoo eegalimeeti. Iyyannoo osoo hin taane gaafii obboleessi keenya gaafate takkaan osoo eegallee gaarii natti fakkaata. Mee maali gaafiin? Appilikeeshina moobaayilaa kan maqaa Islaamaatiin banameetu jira. Fakkeenyaaf Islamic Marriage, Muslim Match fa'aa. Maali faayidaan isaa? Akkuma Facebook kana maqaa keetii fi footoo teerra keessa. Umrii teetii fi dheerina kee, halluu rifeensa keetii, bakka qubsumaa, dalagaa waan jaalattuu fi waan jibbitu hunda achirratti galmeessita. Maali hojii ittiin barbaadatani? Lakki bultii ittiin barbaadatan. Atis waan gama keetii hunda eega guutteen booda nama birootis kan akka keetiitti guuttatee galmaa'ee barbaadatta. Footoos ilaaltee ulaagaa galmeeffame hunda achirraa qorattee namni kun bultiidhaaf naaf ta'a jettee wajja haasa'u eegalta. Magaalaa warra bultii ijaaruu fedhuu jechuu. Waa hunda achirratti guuttee magaalarra if oolchita. Namni si fedhu achirraa si laallata. Atis nama feetu achirraa laallatta. Ajaa'iba, duuba maali gaafiinsaa? Appilikeeshina kana fayyadamanii bultii ijaarachuun akka shari'aatti akkamitti ilaalamaa jee gaafate. Gaafii jabdu eetun. Gama abbaa murtiitti dabarsuun dura waan kana nuti xiqqoorraa dubbachuu qabna. Wanti kun Amaazonii fi eBay wajjin wal fakkaataa beektaa? Mee akkamitti? Fakkeenyaaf TV tokko bituu yoo barbaadde, appilikeeshina Amaazon bantee TV jettee katabda. TV Amaazon irra jiru hunda sii fida. Achi keessaa biraand barbaaddu filatta. Feetisoonii filattaa, barbaaddu Samsung yookiin LG. Itti aansuun inchii isaa filatta. Kan haalaan sitti bareedee fi kan mallaqa keetii wal madaalu laaltee ajajatta. Mallaqa intarneetaan kafalta. TV kee manas sii fidan. Kunis magaalaa namaatti hejjetta? Akka meeshaa elektirooniksii gatiin ittiin gurguramu irratti hin katabamu malee magaalaan garaagarummaa guddaas hin qabu. Dhugaadha. Nuti haraamii fi halaal hin jennu. Garuu waan nutti dhagahamerraa dubbanna. Intalti takka heerumuu yoo barbaaddee appilikeeshina kanarrattiif galmeessite ummata addunyaa hundaatu isii arguu danda'a. Footoon isii addunyaa guutuuf facaafamti. Gandii isiin jiraattu, dheerinnisii, eenyummaan isii guutuun addunyaaf ifa godhama. Kun ammoo intala muslimaatiif waan gaarii natti hin fakkaatu. Intalti muslimaa qaaliidha. Tan addunyaa hundarratti facaafamtu. Tan bakkayyuu namni daawwatu miti. Dhugaadha. Nuti asumatti gabaabsinee waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee ati iyyannoo jalqabaa dhiheessi. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo tiyya gabaabsee dhiheessuu yaala. Ani maqaan koo Naatu Qaamaa jedhama. Namni bultii ijaaruu fedhu nama isaaf ta'u laallatee qoratee waa hunda mirkaneeffatee bultitti seena. Ani ammoo carraa tanan arganne. Tasa osoo imala deemuu nama tokko harka bu'e. Eega harkatti na galfatee booda nikaah na godhatee bultii eegalle. Eega bultii eegallee booda ani saalaan jaaladhe.Anii fi abbaan manaa koo ilmaan lama walirraa argannee jirra. Garuu abbaan manaa koo amala muslimaa takka illee hin qabu. Salaatan salaatu, ibaadaa takka illee hin godhu. Dubartii eenyummaan isiin beekamnee fidee mana isaatti galcha. Maaliif ajnabiyyaa wajji jiraatta yoo jedhuun mana narraa kireeffattee galtee malee homaa walirraa hin qabnu naan jedha. Shari'a Islaamaatti dubartii ajnabii wajji jiraachuun dhorkaadha. Yoo fuudhuu barbaadde nikaah godhu yoo jedhuun ati gaagaraan keessummiidha. Hamtuu malee toltuu yaaduun beektu. Kanaaf hamtuu yaadde naan jedha. Haala kanaan wajji jiraachuu dadhabnee addaan baanee jirra. Eega addaan baanee booda nikaah narraa buusi jedhee gaafannaan na dide. Ani abbaan qabu. Ummaa tiyyatti bilbilee waan keessa jiru itti himnaan amma booda waan heerumaa yaadin hanga humna keetii dalagadhuu gara biyyaa galinaan jette. Haasawa isii irraa akkan hubadheetti amma booda nama birootti heeruminaan jechuu barbaadde natti fakkaata. Mee isin maal naan jettan? Ani ilma namaati. Namni fedhinnaa wajji dhalata. Akka haati tiyya na gorsitu fedhinnaa tiyya irratti obsee dhiira biroo laaluu dhiisee dalagadhee galuu naaf wayyamoo mee akkam ta'uu qaba? Nama kanarraa hoo akkamitti of hiikuu danda'a? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayya Usmaan maal jettaan? Akkaan hubadheetti haatisii amma booda waan heerumaa yaaduu dhiisi waan jetteen hin sa'u. Namni si sobee waan dalagatte si harkaa fixee sitti taphata. Waan humnateetii dalagadhuu gara biyyaa gali jetteen hin sa'a. Eega biyyatti galtee booda nama biyyaa kan haala amala beeytu kan isiif ta'e laallattee itti heerumti. San turre siif caala. Garuu waan isin keessa jirtu nuti waan beeynu hin qabnu. Tarii ammas nama birootii walii galtee heerumuuf qophooytee jirti ta'a. Dhugaadha'ee waan isii yaadde isumaatu beeka. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee iyyannoo itti aanutti ce'ate. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti.
Anaa fi haati warraati ya eega bultii jaarannee waggaa 8 guunnee jirra. Alhamdulillah, ilmaanis walirraa horree jiruu gammachuu jiraataa jirra. Jaartiin tiyyatuun maatii kiyya keessaa ana qofa jaalatti. Fira kiyya tokkolleen feetu. Osuma nagayaan wajji qofallee taphannuu waa'ee firoottan kiyyaa hoggaan itti kaasu na dura dhaabbatti. Amatuu amma jijjiiramti je'ee osoon eeguu kunoo amata 8 haaluma kanaan jiraanne. An biyya Arabaatiin jiraadha. Isiin Oromiyaa jirti. Telefoonatti bilbilee ilmaan qabadhu firoottan kiyyatti dhihaadhu. Isaantu sitti aana. Yoo rakkatte isaantu si gargaara. An sirraa fagoon jira. Obboleewwan tiyya adeerranii fi eessumman tiyyatti dhihaadhu hoggaan ja'uun diddeena dura dhaabbatti. Keessattuu eegaan biyyaa baheen booda jibbaan isiin firoottan kiyyaaf qabdu daranuu dabale. Yeroo hedduun itti deddeebi'ee gorse. An amma dadhabe intala tana hiikuuf qophaa'eetiin jira. Garuu yoon isii hiike ilmaan teenya nu jalaa miidhamti je'eetiin sodaadhe. Osoon dogongora keessan seenne iyyannoo tiyya gama dhaddachi jaalalaa dabarfadhee murtii abbaa murtii fudhachuuf gama keessan dhufe. Galatoomaa. Hayyee Farihaa maal jettaan? Iyyannoo isaa irraa akka hubadhetti isiin maatii isaa bira akka galtu barbaadanitti fakkaata. Akka isaan wajji jiraattu fedha. Obboleessi isaa isiif ajnabiidha bar. Firoottan isaa hedduun isiif ajnabiidha. Garuu jibbuu fi itti dhihaachuu dhabuun waan adda addaati. Tana hubachuu qaba obboleessi keenya kun. Dubartiin hundi abbaa warraa isii wajji jiraachuu feeti. Yoo abbaa warraa irraa fagaate ammoo maatii isaa osoo hin taane maatii ofiitti dhihaattee jiraachuu feeti. Sanumaatu irra isiif caalaahu bakka inni hin jirretti maatii isiitu isiif caala. Innilleen kana hubatuu qaba. Kun garuu waan hiikkatti nama jarjarsu natti hin fakkaatu. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannoo birootti daata? Lakki asumarratti haa xumurru. Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanni kanuma. Heeyyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa dhufuu isiniif dhiyaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoon Nurul Hudaa sagantaa soora qalbii 592 tan guyyaa alhadaa dhaggeeffachuutti jirtanii ammaas gama qopheetti aantutti isin dabarsina. Turtiin teessan soora qalbii wajjin haa taatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردفتو تقبي تفكر في ربي قدات أردس ولتدجاني جرم وقي ينم قرنو هوام قوتمان قوتو تم الدنيا تن وقوت بليون كرشان درم لوهنس قدا بيك بانك جرمون أممو اسم نوهمم لوهنس قدا كانتم وان دجتنا رجر جفم ترتيب اتقور جرانيم هوان غالاكسي وان بلانيتونيم أدون دچيفيم وانتون نواقنا كيس جرانونديم لوهنس سنين ترتيب رغتن جرانيم ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستم سورة الأنبياء سورة ددمي تكفم آية صدم فارتم أكنا جرام ساه ور ربي مرمم هم بينم أكسمي فيم دچين كتاتا كتم تنكاو جدون جرم ولتمت أنتوتاتم kan eegasim addaan buqqifne ta'u hin beeynim jiram bakka tana iccitii jabaa tokkotu jiram dhohiinsa waa tolchim takkaa hin agarrim jechu dhohiinsa jirum yeroo hundam jeequmsaan wal qabatam waa dhoonaan waa tobadam boombiin dhoonaan namaafim qabeenya miidham dhohiinsim waan bakka san jiru adda facaasim waan hunda walitti lallaaqam garuu biig baank hawaa kana tolchi jiranii nutti himaa oolanim hawaan kun akka ajaa'ibaattim bareedim walqixxaa'ee uumamim wantoonni dhohiinsa kanaan bittinnaayan bakka sirrii qabatanim tokko osoo kan biraa hin jeeqin tartiibaan taa'anim waan kanam fakkeenya takkaan isinii haa himum callee kuntaala tokkom bakka tokkotti tuullim jibrim tubbaa tokko wajjin boombii jalatti awwaallee haa jennum turtii muraasa booda boombiin sun dhoonaan calleen hundi tartiibatti galtim jibritti diramtim faayatti jijjiiramti yoonuun jiran dubbii tanam ni fudhannaa laatam abadan in fudhannum nama dubbii tanam nutti himim kijibaa jennim ofirraa ariinam hawaan kunis haala kanaan uumame nuun jirum ogeeyyiin pilaanetoonnim aduun urjiileen addeessim gaalaksiiwwan komeetonniifim wantoonni hundim akka callee jibrii wajji tuulameessan duraan walitti mamaxxanoo turanim dhohiinsa guddaa biig baang saniin ammoo hunduu bittinnaayanim aduun jidduu seentem pilaaneetii keessaa immoo meerkuriin aduutti aantee qubattim sanboodas veenas itti aanuun immoo dachii jiram tartiibaan osoo waliin jeeqin hunduu bakka isaanii qabatanim
haala kanaan dhoohinsi guddaan kun waan kana uume nuun jedhani. seenaa addunyaa tanaa keessatti dhoohinsi waa tolche tokkolleen hin jiru. Garuu dhoohinsi Big Bang hawaa ajaa'ibaa kana tolche nuun jedhani. Dhugaa dubbachuudhaaf dhoohinsa guddaa dachee tolchee bareeche kana akka tasaati jedhanii fudhachuun ni ulfaata. Wanti kun ibsamuu kan danda'u karaa muujizaatiin qofata. Ogeessi astiroofiiziksii Alan Saandeej kan dhimma astiroonoomii irratti badhaasa argate dhimma kana akkana jechuun ibse. Wanti walqixxaayaa fi tartiibayaan kun jeequmsa dhoohinsaan uumame irraa argame kan jiru fudhachuudhaaf hedduu natti ulfaateera. Qaamni guddaan wantoota kanneen duubaan jiraachuu qaba. Anaaf gooftaan waan maqoo ta'e wayiiti. Garuu qaama wantoota kanneen duubaan jiru ibsuuf kan na gargaaru isa qofa jire. Ogeessi kun gooftaan ni jira jire amanuudhaaf rakkatus hawaan kun qaama wayiitiin tartiibayuu qaba jire akka amanu nuu himeera. Humni jabaan tokko wantoota kanneen tartiibesse seeraan akka ijaare amanee jira. Waan sanis muujizaa yookiin miracle jechuudhaan ibse. Saayintistootaaf atamiiwwan hedduun gaalaksiiwwanii fi urjiileen biliyoonaan lakkaawaman mudaa takkaan malee osoo walitti hin bu'in, osoo waliin jeeqin, osoo waliin cinqin bakka murtaawaa qabatanii dhoohinsa guddaa boodaan argamuun waan ajaa'ibaati. Eega bakka murtaa'ee qabataniin boodas falaka osoo gad hin dhiisin qajeelanii deemuunis waan ajaa'ibaati. Qaama wantoota kanneen akkanatti qajeelchee tartiibesse ammoo external force jedhanii waamanii. External force yookiin humna alaa qaama wantoota kanneen hunda qajeelche uume akka ta'e amanu. Garuu maqaa isaa seeraan hin beekani. Nuti muslimtoonni isa warri baranne jiru external force jedhee waamu kana Allah jennee waamna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa kabajamaa suuratul furqaan suuraa 25 aayaa 2 irratti akkana nuun jira. Rabbiin isa mootummaan samii dachii harka isaa jirtu inni ilmoon godhanne mootummaa isaa keessatti inni shariikan qabu. Rabbiin waan hunda suuraa gaarii irratti uume jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala samii uumuu qofa osoo hin taane hawaan nuti amma keessa jiraataa jirru tun bal'ataa akka jirtu nuu himeera. Suuraa Azzaariyaat suuraa 51 aayaa 47 irratti akkana jira. Nuti samii uumnee jaarma isii tolchinee jirra. Dhugumatti nuti isii bal'isoora jira. Hawaan nuti keessa jiraataa jirru tun duraan qaama walitti maxxantuu akka turteefi booda irratti dhoohinsa guddaa kan Big Bang jedhamuun adda fottoquu isii ilaallee jirra. Walirraa fottoquu qofa osoo hin taane bal'ataa akka jirus Rabbi subhaanahu wa ta'ala nutti himeera. Warri saayinsiitis waan Rabbiin jedhe kana qoratanii eega arganiin booda fudhatanii jirani. Hawaan nuti amma keessa jirru tun walirraa fagaataa bal'ataa jirti. Saffisni ittiin bal'ataa jirtuun ammoo wal fakkaataara. Akka qorattoonni jedhanitti saffisni hawaan ittiin bal'atu kun haala amma jirurraa osoo xiqquma jijjiirame uumamaaleen hawaa keessa jiran hundi walitti bu'anii wal hacuucanii wal balleessuu danda'u jirani. Saffisa amma qabdurraa osoo xiqqoo ol dabalteellee bakki duwwaan guddate urjiileen yookiin gaalaksiiwwan seeraan imaluudhaaf ni rakkatu ture jedhani. Alhamdulillah rakkoon kun lameenuu hin mudanne. Rabbiin addunyaa tana wal qixxeesse badii irraa isii eegaa jirutu jira. Rabbiin guddaan addunyaan tun saffisa murtaa'aa ta'een akka adda bal'attu godhee isii eegaara. Saayintistoonni hawaan tun akka tasaa uumamte jechuuf carraaqanis akkaataa hawaan kun ittiin bal'ataa jiru arganii maalalaniiru. Akka seera saayintistii beekamaa Albert Einstein kan relatiivity theory jedhamuutti rukkinni yookiin ammoo walitti dhiyeenyi qaamolee adda dhoohanii osoo xiqqoo walitti siqee silaa hawaan kun adda hin bal'atu ture. Sababa wal harkisuutiin walitti maxxanee hawaan guddaan kun atamii xiqqoo wahii ta'e dhukkaa'ee bada ture. Faallaa saniin immoo rukkinni yookiin ammoo walitti dhiyeenyi qaamolee osoo adda fagaate hawaan kun garmalee bal'achuun sirni wal harkisaa dhabame. Wantoonni akka gaalaksii fi urjii osoo hin uumamin bittinnaayuun hafu ture.
kun ammoo ilma namaa dabalate wanti lubbuu qabu qilleensa barbaachisu dhabe akka dhabamu godha ture. Namoota wanti uumame hundi akka tasaa uumame jiranii amanan keessa adda duree kan ta'e Stephen Hawking dhimma bal'ataa jiraachuu hawaa kana irratti akkana jire. Akkuma dhoohinsi guddaan Big Bang mudatiin sakandii takka booda saffisnii fi bal'inni isaa osoo jijjiirame hawaan kun silaa walitti jigim dhabama ture jire. Meeshaan tokko bakka tokkoo fuuranii bakka biraa geessuuf namni meeshaa sana geessu jiraachuu qaba. Wantoota caccabanii fi miidhaman suuta kunuunsanii geessuu qabu. Bishaan burcuqqoo guutuu qabatanii fiiguun hin danda'amu. Suuta akka hin jignetti kunuunsaa geessutu barbaachisa. Wanti akka tasaa ka'ee deemu yookiin dhufu hin jiru. Hunduu waan isa qajeelchuuf geessu qaba. Akkuma makiinaa namni oofutti hawaa kanas qaamni wahii bal'isaa oofaa jira. Innis Rabbii hawaa nuti agarruuf hin argines uumeera. Rabbiin warra haqaan isa beekim isatti amanim addunyaa fi aakiraa milkaayurraa nu haa godhu jecha qophii kiyyaardhaaf qopheeffadhe asuma irratti goolaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرتاني بيتا تكاسين دغطوه يا ربي هنداكو بك بداوان ومتندقتوه يا ربي ثم يا ربنا متندري فرا يا ربي يومي يجراتا وارم برا يا ربي قطو الروم كبني قويتاني الرنفني يا ربي موتي درا بدايا فكين كبني يا ربي قامت الدبي بقچيسوف qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Amma dura qophii quba qabduu keessatti waa'ee qurxummii Blue Whale isiniif dhiyeessinee turre. Qurxummiin tun haalaan guddoodha. Uumama dachee tanarra jiran keessaa guddinaa fi ulfaatinaan kan isaan qixxaatu hin jiru. Duba qurxummiin kun wayita bishaan keessatti du'u akkam ta'a? Bineensa kam tureef kasaa sooratee fixa? Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarratti qabxiilee ajaa'ibsiisoo muraasa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Qurxummiin Blue Whale kiloogiraama 50 hanga 150 ulfaata. Kana jechuun midhaan kumtaala 1,500 wal qixa jechuu. Qurxummiin hangana ulfaatu kun wayita du'e reefki isaa bishaan gubbatti rarra'u. Yoo xiqqaate hanga meetira 1,000 gadi fagaatee bishaan jala lixa. Qurxummiin kun garboota gurguddaa keessa qofa waan jiraatuuf garbi guddaan hundi haalaan qileedha. Bakki inni itti kufuus haalaan dukkanaawaa fi diilallaawaadha. Naannoo san lubbuu qabeeyyiitti xiqqoo muraasa qofatu jiraata. Qurxummiilee fi uumamaaleen galaana keessa jiraatan hedduun isaanii naannoo sanitti hin dhiyaatan. Bara 1987 gareen saayintistootaa tokko maashina bishaan jala lixee deemuun osoo imalanii bineensa guddaa kana argan. Naannoon san dukkana cillimii waan taateef uummanni hundirraa baqate. Saayintistoonni kunneen garuu imala deemaniif dhiisanii bineensa kana qorachuutti seenan. Qurxummii Hagfish jedhamuu fi bineensota biroo kan achi dura ilmi namaa arkee hin beeyne qurxummii du'e kana biratti argan. Achi booda itti deddeebi'anii yeroo dheertuuf qorannootti fufan. Hagfish seentimeetira 50 dheerata. Blue Whale ammoo meetira 25 dheerata. Kanaafuu qurxummiileen xixiqqoon kunniin qurxummii guddaa hangana gahu kana sooratanii fixuuf yeroo dheertuu isaan barbaachisa. Akka qorattoonni kunneen himanitti qurxummiileen xixiqqoon kunniin guyya guyyaan foon kiloogiraama 46 hanga 60 sooratan. Haala kanaan guyyaa hunda osoo sooratanii waggoota hedduu booda foonsaa fixanii biraa deeman. Eega qurxummiileen kunniin biraa deemanii booda raammolee xixiqqoo akka qaajjibbuu, cilalluu bishaanii fi ilbisoonni xixiqqoon itti yaa'anii waan isaan irraa hafe qulqulleessan. Kunis waggoota hedduu fudhata. Saayintistoonni kunniin ajaa'iba kan haalaan itti dhihaatanii yoo qoratan, cilalluu achi dura dachii tanarratti mul'atee hin beekne kan Osteopeltidae jedhamu argan. Cilalluun kunii fi ilbisoonni biroo wal gargaaranii tishuuwwan xixiqqoo fi foon harca'ee hafe hunda sooratanii qulqulleessan. Eega waggoota hedduuf haala kanaan sooratanii booda lafee qullaa dhiisanii riskii biroo barbaadachuuf biraa deeman. Achi booda baakteeriyaa wantu itti aana.
Baakteeriyaan bishaan keessaa lafee qurxummii kanaa marsanii dhuka keessaa dhugan. Raammoleen xixiqqoon ijaan hin mul'annees waan lafee irratti hafe hunda xuuxanii qullaa hambisan. Qorattoonni akka himanitti lubbu qabeeyyii gosa 185 oltu qaama qurxummii kanaa soorata. Hubadhaa fakkeenyaaf gosoota lubbu qabeeyyii qurxummii kana sooratanii keessaa tokko qaajjibbuudha yoo jenne qaajjibbuu 1000 qurxummii kana soorachuu danda'a. Haala kanaan lubbu qabeeyyii gosa 185 oltu qaama qurxummii kanaa bishaan keessaa nyaatee dhabama godha. Wanni hunda caalaa nama ajaa'ibu mudannoon kun waggaa 50 hanga 100 keessatti raawwatama. Qurxummiin buluu wheel tokko yoo bishaan keessatti du'e qaamni isaa nyaadhamee dhumuuf waggaa 50 hanga 100 fudhata jechuudha. Qorannoon kun ammaas hin xumuramne. Bishaan keessa hangana gad fagaatanii qorannoo gaggeessuun haalaan ulfaataadha. Kanaaf saayintistoonni ammaas qorannoo isaanii itti fufanii jiran. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Sagantaa guyyaa irraa gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Akkuma beekamu baatii Zulqaa'idaa xumuruuf guyyoota muraasa qofaatu nuuf hafe. Baatiin itti aantu ammoo Zulhijjaadha. Baatii tana keessa ibaadaa gurguddootu jira. Sheekni keenya jaalatamaan Sheekh Muhammad Waadoo dhimma kanaan wal qabatee dhaamsa bareedaa nuuf qopheessee jira. Itti dhiyaadha. Kurnyan Zulhijjaa caaltuu Rabbiin filatee guyyaa kaawwan hundarra caalchifatee. Kurnyan Zulhijjaa caaltuu Rabbiin filatee guyyaa kaawwan hundarra caalchifatee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أجفتوتا تلفزيونين والهدى ربين خير جرو دنيا داتي في تأكيرا نهامل كيس جتشا بلا غندلميني ركنا دنيا تيف كأكيرا ربين جلانو هباسو جتشا كما سغنتا كينيا سغنتا كورنيان باتي حجيدا اتدبر بإذن تبارك وتعالى ومن وكرمه. أيها المسلمون والمسلمات زمن كيس جرو زمن ربي سبحانه وتعالى الدنيا قوتو قرماتا والقطايسة كورونا فيروس كجرمو رامو إجنا ما أرجو هندن دينين قدرة إسات الربين ورانا إسات الراوان فدنا قرماتا الدنيا قوتو قرماتا يجو مساجين ربي هدامه madrasaan gartee khayrii hundi hidhamte daldalli jiruu duniyaadhaa hidhame daldalli akiraatilleen hidhame daldalli guddaan carafaadhaa subhaanahu wa ta'ala ka gartee hajjiidhaa waan hidhamu fakkaata jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa milkeeysu wanni muslimtoota irra jiru du'aayii godhuudha akka rabbiin ardii carafa dhaabbatan san nama milkeeysu حجاجة ميقاتم وروتا دلي ديكاتو ميقاتم كجبو ديكاتو ميقاتمتو بران تريد أن تأججو سبحان الله نم ميقاتمي كدلي ديكاتشو داف كرفاوي كاكاسومتي غرتي تري معسياتين برانا غرتي يورب نساتري مالي بهو داف أكاسومتي حفو داف جراتو غرو ونير أبان سنبومان نمو تجاني دادما مسلقون نياه مرنا gabrichi niyyaa isaati irratti yusaabu galata galfama yoo khayri niyyate khayri irratti galata galfama yoo sharri niyyate illee galata hamaa rabbiin fuulaan isa dhawa jechuudha kanaafu ardii khayriidhaasan warri rabbiin dandeetti isinii kenne ka dandeettii hin qabnes achi nu gahi hawa achi dhaqu hawa macsiyaa dhiqachuu hawa waan dandeeysan ammoo dalaguudhaan lubbuu teeysan milkeeysu barbaada كورنيان الجيرات كيستي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام وان ندبت كبا كورنيان جل كبا ويا كبا جمع كان ربين التنككت والفجر وليال عشر الله أكبر هدو مفسر توتا وروني تفسير قرآن هي كما قرآن يجو كورنيان ربين التنككت توني كورنيان باتي حجيرات جان إرهدو لساني يجو أكثر المفسرين إردو مفسر توتا كان رجلا ربي وانتو كو درجاك أباتشو إسيتي بجتشتين كاكاتو مالي ديرو صدركان إسي صدركان إسيتي الرنبين كن يوان ندبت عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما قيولين كورنيانا جيت الراتات تجل قباتون قيا جائبات دلقان تكا تغاري تاتي تقياسا كيستي أرقمت قبري تشرا دلقا دچا دچا رماتاتو دلقا الرجالة تمتو جئولي ربي الأمتنا كيسا جئ حجيرا كورنيان دراسا كيستي دلقان دلقمتو أحب إلى الله من هذه الأيام ما من أيام الأعمال الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قيان تكل ننجرو كدلقان كيستي جالتمتو قياسا نره بمعنى أكار ربين قرتي كورنيان الرابودات هجيراتنا كيستي دلقا ببريدو أكار ربين نمرا فرجيجو أكان قرتي جالتيجو أكان قبلمتيجو نبي كنيوان قافتن جيهان اللين انتنقطاو جان جهاد يجو ولا فهمتي لبو كيكنت هوري كيكنت المانتيتو يتيمتا منكيتو أنابر سن اللين انتنقطاو جنان نعم ولا الجهاد في سبيل الله كرا ربي كيستي قبصاو نسكنا تنقطاو جي دلقا كورنيان حجيرا كجلقبا كيستي دلقتن سن ثوابني سيوان أسرياتو متجو جهان اللين انتنقطاو جي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام نما لبو إساتي مبه وفي اللي وريقامي هوري إساتي نسبه هورين إسال لي سامامي وهندا والبرا قرتي خرا ربي كيستي قداني مالي كجهاد لكيستي تنقطاو جي كنف عباد الله أي سجر لا تقويا دكا دكا ربي بركة قدينو في دي بركة رحمتكن هر أدل جرو دنيا دا أمتا كيسا قويا سدي يوكا قويا بر يوكا قويا يوكا قويا جا كدن وان أمتا كدتك نياتو أرغتا يو سنجان نمني هربو في الديسا وفي التنيسو هربو في التنيسو قويا حنقا قرتي إسا في ممتازن هل كان قويا تكاتراوي أوف جارتي إسا وجولي إسا قوزا اللي دبو اللي بافتي قويا سن اتجاباتي جو دلقا قويا سني قويا سن قفا دلقاتي في الرا أمتا ديرا كودان كودا شايو كاتاين نياتشو بربادي جو يو سلا دنيا تاتي كانت تعريفة نم نما عريفة مالي دنيا نما رمتي إني نورا رمو غرغرو غرتي غندا آخرا كان مجالان رمني رزقي نياتانين رمني الله أكبر غندا كيستي دردرمان غرتي نما مجالان رمني كيستي رزقي نياتانين رمني كيستي دار كان لبونا كتراج امتو ميلالا دلقا دادا هدو ميس عبادة ببريدو تأكسو منافع إن اللين دلقا غاري الرأي جيشو مافي مالي قويا سنغرتي رسولي صوما جريشو صنتين دلقا غير الرأي جيشو سجلن دبرين صومني قويا عرفا فأمس صيام يوم عرفة أحتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده حديث من مسلم أديس صومني قويا عرفا درجة كنانا ما قبل دلي يوكا چبو أماتا لما نمرهك وما قوياتو كوتو بالربي نمرهك طلعوا الإنسان أجائباتي فضلي أجائبات رحمة قد مع سيا جنة لما تبر لما تأمت لما ربي نمرهك صومنا قوياتو كوتي ولا فانسينا نعم صومني قويا عرفا ورأت جروك عرفا دابتو في ملي ورّو تبيروتيف كراغو دمارا اتهافا يدمتو لبون غرتي قروتين جيجو شانسي كان چرا بريدا كان اكو فين دبرسين ورّوني امو حجي كيسا جران كعرفا دابتن صومنون اساني رتي لوا وانا تجرانيف اكسما قويا غرتي ايام التشريق قويا عيدا أنيو في سكرتي صوبنا أيام نقول كأس جروتة كأس جروتة أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل قيان ياتا لقاتيت ككيست ربي ذكرنج قيان أيام التشريق يدر كاسي قياس دين أتشبودا قيان ياتا نلقان كربي ذكرنج نيات رزقي حلالي إسرافا قولين إن الله لا يحب المسرفين قرين ياتي قرين فجاس ربي سنجالته أبلي الشيطانات جل ربي يا مقرتين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أبلي الشيطان كان يدي كان فجاسين كان ياتي كان جيسين هي يسميك آتم كسبك يتيتون جرو كأنا كيتيتو كهنجران سنياتو تجرون جرو كوان ياتون قمني أتجنا ياتيجنا ما فجاست إسرافا قولين أفتك كيسة اللي هرقوا يا إيداتي جتة ولا تزرف سيران ترتيبا ديمو تجالتما شرع إسلاما كيست إسرافني هدو أرقم أفا دوران جرو
قد هراني كبيرو جرجيرو بربادو uffatu managaa ka duraan jiru gadaranii san darbanii kabiroo jirjiru barbaadu soofaa duraan jiru ka managaa kana gadaranii kabiroo walaa tusrifu rakkata hedduu jira yaa muslimtoota jirjirachuu feetus gurgurii mallaqa isaa rakkataadhaan gargaari akkuma argitan godhini yoo rabbi si bal'ises garuu osoo rakkataan meeqaatamsi waliin jiru ati waccuu jidaaraa jirjiraan oliin bareechifatina jechuu miti wasanaa hin bayna guyyaa nyaataati dhugaatiitu guyyaa zikrii rabbiitu wa zikrillahi azza wa jalla je guyyaa keessatti kaartaa taphatanii miti guyyaa geemaan fixanii miti guyyaa kubbaa taphatuun uf jalaa hobbaasanii miti guyyaa ziyaaraa gartee macasiyaa ziyaaraa muuziqiidhaan wal afeeran waan rabbiin jibbe guyyaa sanii miti guyyaa zikrii rabbiitu wa zikrillahi azza wa jalla rabbi keessa zakkara la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كسجي نمني قيا كيست ترى بأسيتنا جي كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد حديث كان رواه البخاري ومسلم ذكري تنا يوجدان مال أرغتان تلتو غرتي دبتو إساف كتبما مع سياد دبتو إسر حكما كان ولي غرتي شيطان الراغو ياغوتو هنغال كانت إساتيستي جد إنيو لين كغرتي إسا أول وان چالا دلغي فدو دندو هنجرو نما وان إني جي كان جي ملي يوكا كير دبالي ملي جي سندبرين واني أتي غرتي فايدا قدا كيست أرغتو ذكر الرا كما أسياسي الرادي كيسي كل ليسو لابسين مع سياكيتي سندبرين وهكذا والتدري أجائبا وما قرتي نما دررتو نما ميتو تقوي كلاشي خيتي تقوستي وفي الرأي قندن دين كورانا وفي الرأي قندن دين شيطان يجو ونأت شيطانا وفي الرأي تيسيتو سندبرين شيطان الراليتك إساتاتي جد ذكرينتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما هنقر مجي نمي الكويتة يا عبد الله طيب التحميد ربي فارس الحمد لله جي أفضل الذكر الرجال الذكر الحمد لله جي ربي كفارس سبحان الله جي سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم أكن جي كلمة قرتي ميزانا كيسد درجاسي قبض كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمان قرتي ميزانا كيست الفاتو تات تقرب الرتي قرتي أمو حفلي تات سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جد نعم حنقا كان جتشو هند الدبين شيطان قرتي واللي أدى فان سنكاين ما لا يعني وان إجار أقرتي فيسبوك يترتي خانان هاسوين وان مقالا كيسا قباتي اجيخي ورابدي كان أربان هاسوا مقالا كيسا ديمين نمو في ناسوا ديمو جرابر وان جلالتي يوكا قلبين تفكرتي سانو في الرها سواتا ديما وان نمني سبير جلوسي تقرين مفا ربي ذكرها وني ذكري ربي رجال سنجرتو كان في ربي سبحانه وتعالى وانجو فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرة فاذكروني أذكركم نيادت دا اسني يادت دا إذا نو بكدو بينو جلا تبدتنا إذا ربي الرنفني ربي نو الرنفت سبحان الله معلوم ربي الرابل ليسني جاقرين نما يوك أبامي يا أمتك يا ربي يادت دا ربي سي يادتا ربي يادت دا نميل كويتني دنيا بأكرا كيست ربي يادت دا ربي ظلمي ميت دا اسن الراقبة نميل كويتن حقا كيسن أرقتن حر أفبر اللي نقمدن ربي يادت دا عبادات عن ذكرين قرآنا مع سير فقاتو دان ولي رحمة قرودان فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نقلتهم فدانة كفرنا راجع نقلتهم فدانة كفرنا جابر ما أن الدنيا بحسن سيو الجيس كارفين ستوكي جسي بكيلتو دندي سجرتي أبدا كفريت آفيسي أمو دندي سجرتي أبدا كبشار رب في دينغرتي قما بشان توكوخ روبا توكوكا كالتي رفوسي بوسو دند أجرا أبدا كنافو مخلوق وان دندي نجل في غان أوليني خالق دندا كان بيكي اتأتشي غرقال إسا ذكري إسر وفرجو فيدي فإن لنا للآخرة ربي نغرتي سبحانه وتعالى آخران لين تنجي
والأولى دنيا اللي تنجي إن لنا على الآخرة والأولى لا تشوتين ياتي نرى بربادا يجبر نرى فردا يجو ورئيس بيكو كيسر وفرة ربنا تاسو سكن تاكن يا ستر أبنا ربي وانبرنن وفهم سيسو تنواد ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء كورنيان ذو الحجة جعلت ربي في لته وياك وان هندر رجال جيفته سيكا دنير أبي موتي أشرا غندا كبري إتما يا أجرا نجانو باسي ربي جهي من الرها سيكا دنير أبي موتي أشرا غندا كبري إتما يا أجرا نجانو باسي ربي جهي من الرها نجانو باسي ربي جهي من الرها Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoo dhaamsa bareedduu faayidaa guddoo nuuf qabdu nuuf dabarsuu keessaniif guddoo isin galatoomfanna. Nutis warra irraa fayyadamu Rabbiin nu haa godhu jenna. Waan har'aaf kurfeeffannees asuma irratti goolamna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة